Hello. Nyata gahaya chanjiru. Chai mo kana dugatino. Kitanya da. Sadi. Wala kano. Anu lakaya na dabe man lakoftare. Irgami mana kana ufi nyata ko kamu ya dembe ya. Dugani bichu. Me nyata shaggada na. Wala kano. Me kanjit me nati me nyata kammi. Ashamaar kafuuni akkam jirtu gaddisiitu bidila toora daawwachaa jirtanii daawwattoota keenya akkam jirtu nagaa keessan isin jalala deebi'ee gaarra abdii irratti piraankii ajaa'ibaa irratti dalagaafanii piraankii akkamitti dalagdaa maal kan fakkaatu dalagdaa yoo naan jettanii na gaafattan dhugaa dubbachuudhaaf wanti dhabamee hintuun jiru akka barbaannetti hojjetannee nyaannaa maxbaa keessatti waan dhumtuu guutee jira wanti nyaatamu. Want hojjennu akka fiinitti hojjenne nyaachaa jirra. Galata Rabbii wanti dhabameentu jiru garuu waan sobeeta. Gamana kana ufyaanii waan nyaata rogo qabu, waan malaalamaa qabu. Maa yaadeen beeku. Maa inni nyaanni mana kanatti nyaatamaa jiru maa inni jedhitan sobee waan akkana fakkaatuun piraankii irratti dalagaafanii abdiidha. Egaa daawwattoota keenya akka nama gammachiisu akka isin gammachiisu abdiin qaba. So inni dhufin kaameraa kana bakka inni nagarratti dhoksee piraankii kana irratti dalagaafanii daawwattoota keenya hanga dhuma sagantaa kiyyatti na hordofaadha. Amma kaameraa dhofadheetan abdii kottumee jedhaanii egaa daawwattoota keenya nagaan tura. Sen. Maal? Sin barbaade ko. Deemuuf bahuuf deemu. Eessa deemta? Bahuufi. Maal reen baata maaltu si mudda koo ammee? Maal? Taa'e kaa dhaabbattee taate. Maal? Sin barbaade waa sitti maakana. Siin barbaade. Maa sitti baay'ate si Barbaade waa si dhabee gara jirta. akka maleedha. Ani kanan jedhu taa'imee. Maal? Taa'e kaa maal dhaabbatte? Gara waati maal? Ani si jedhee tan dadhabdaafani. Shaayii si kennu? Anti hin galatu. Eessa deemuuf garaatu? Bahuuf. Bahuufi. Bahuuf. Maa boci? Bahuuf siin jedheen. Bahuufi siin jedhe. Bahuufettee bahuufi jette se anuun boonyeeti maa Maa boci? Hello. Anuun booya. Anuun boonye maa bochaa jedhe funanne. Ati silamaa boota. Wala kano. Maa boose? Ati silamaa boottaa jedhe. Eenkaa maafan boonye? Anuun boonne ati maa boottaa jecha maa? Eenkaa jechumaafan jedhan jechumaaf. Anan kanan jedhu garuu coggoorraan keenya kun too afaan qabate. Ka'inu. Kankoo kun. Kanuma kamiyyuu too afaan qabate ni iyyataa miti rees ilaan dubbata. Aywa. Garuu kiyya kun too qabaate sanuu baay'ee shaggaa tureeyyu. Maal? Afaan kiyya naan ammanaa soo coggoorraan kiyya too dubbate gaarii tureeyyu. Maal? Waan nyaatu dhabe kaa. Waan daakuu dhabe. Maal jechuudha? Hello. Maal jechuun shaayii kana gidduu bariitus dhiitus yeroo hunda shaayii makana dhugu kun akkuma agartu kan. Wala kano. Maal turkisiin Ati jedhe? kunoo waan adda addaa kana nyaatta. Maal Takka turkisiin jedhe? buskuta nyaatta. Takka gadi baatee ufta gadi baay'atta hin baata waan barbaade. Aniin tun garuu shaayii makana daffaa kana walitti guuru. Maali garuu waan akkana kana. Hello. Amma maal na wanta? Ani kanan si waamu jechuun akkana kana sitti haasa'u kan sin gaafadhaa kan waa baay'ee si gaafadhaa. Wala Shaayii kano. daffisee maa dhugamu na wante? Hin dhugin ka? Dhiis. Shaayii Maal daffisee maa dhugaa miti mee amma waan si tumulaa deemu garuu si galaa jedhaa miti. Naan galle. Akkamti si hin galle. Kun ifaan ifattan sitti himaa miti. Maal jechuu barbaaddeeti yaani coggarraa osoo afaan baay'ee dubbatee maa? Laal maal jechuu feetee maal jechuu barbaaddee yoo jette ergaan mana kana ufiyaan nyaata rogo qabu nyaadheen beeku guyyaa takka dhugaa dubbachuuf. Mee nyaata shaggaadhaa gammaddaan nyaatta mee kaan jette mee natti mee nyaata kam mee? Nyaata gaarii nyaannee mire? Bareeda. Bareeda. Bakaa bareeda. Maal jechuu kee? Yaani kamanu nyaannu nyaattee mire? Badaallee taanaan kamanu Ani nyaannu. guyyaa gaaf tokko kasin nyaata nyaadheen beeku. Sin kanuma nyaachaa turtanii hanga har'aa sin. Kanuma nyaannu. Kanuma kanaan nyaachaa jiru kanaan. Maal nu beekte miskiina. Miskiina. Nu miskiina. Miskiina hamma barbaadee taate guyyaa madda kanuma halkanii guyyaa halkanuma guyyaa maali kanuma nyaattu waanuma akkana kana nyaattu waanuma bakka waan adda addaa kana nyaattanii. Waan adda addaa maal nyaanna? Vitaaminii dhasar kan qabu fa'aa nyaattanii sin. Humna keenyaa wajjin deemee. Hoo. Kan nyaataa kun vitaaminii qabu sin jedhani? Uumaan nagarree kun nama gubaa kun nama liqimfamu kan mana kanatti argan kan maknoo koobsii jettu maaloo jettu malee uumaa ija kiyyaa waan rogo qabu argeen beeku kan nyaachuu miti.
إجمع كي أنا أرجع بقول جمانة كنا أوفي ما لقرو قبّا يلالك جاكيتي أبو فيتا لا mana nyaata faraq itti gabbaa ilaali. Laaluu bichaan maallaa godhanii nyaadhee garaaf gahuun fedhase. Hayi maal jechuudha ati gizee kan amma tana kan baasu ergixeenyaadhaan nyaachuma baata miti. Sobdee ana biratti buskuutii nyaata buskuutii goggogaa. Gizee baatu moo ashisha gaheetti maaliif garuu? Ansi duubatti dhosee waan nyaadhu qabachaa akka yaada keetii. Akkanattu akkana jirtaani kinoo erga ufee nama fakkaa'aman. Lakki nama fakkaatu saree fakkaata nama fakkaata. Maalif yaa nama fakkaata anaaf si mee wal biratti dhaabi ilaali mee maal kiyyeef nama fakkaata maaliif yoo jette nyaachaa hin jiru nyaata gahaa nyaachaa hin jiru shaayiruma kanan dhugaa kinoo qixxaan nyaadha sadi anu lakkaa'ee dadhabee maal lakkooftare kanaan dadhabe ganaati lakkaaftan lama namaan dadhabu mannaan isuu wayyaa kanaan irriseetuma xiqqeesseetuma sitti maa jira garuu qoy asni gizee hundaa akkanumatti nyaattu moo erganaan dhufee dhiistan moo maali garuu kun ammoo arraba guddaadha barammatti nu arrabsaartachaa maalan sin arrabsaa ani jaakiyyaa kushiinaa diseeniiti godhadhu maal fedhi kana godha godhu maaltu si dhoog kushiinaa seeniiti godhadhu kushiinaa hojjedha kushiinaan hojjetama midhaan naataan kushiinaan nyaanni jiraachuu baannaan waan hojjedhu sun jiraachuu baannaan akkamitti ndandama hojii uumee deemitaati kushiinaan dhaabbadhu too siif dhufaa hundumtu sun jedhee miila qabaa dhattee fiddee uffite malee. Ati maal feetame? Waan mana feesisu maal naa fiddanii hangaarraan ga'e maal nyaa'e mi'aan natti himi. Waan nu nyaanne nyaataa sin kana qofa nyaattes. Waan nu nyaanne nyaataa taa'e. Kan biraa yaadii siidhanii walummaa siidhachuu qabu. Kaani bakka nyaachaa hin jiru garaa nagaa hin jiru. Maal feeta? Kan akka maal feeta? Takka. Bakka qiqqilii shorbaa waan shaggaasaa. Sadi. Ani naa lakkaa isin jenne fidii natti agarsiisina asin jedhame. Raa hin jiru. Kan dhugu bishaan qorraa shaayii daffaa kana sukkaaraan qabu akka malee. Anan danfisiifadhu isin jedhe ofii danfifattee. Injuu kaawwan wanuma jiru fuudhee danfisee kunoo daffuma dhugaa kaa. Ofasha wadaa ila lalammaan. Kanaafuu midhaan mana kana maaliif hin jiraachuu dadhabee sin jechaa jiraan. Waan jiraachuu dadhabee waan yaani waan nu qabnu nyaataa taa'e gaaddise. Waan biraa immoo xibsii maali jettee safini jinni maali foon qallee asii siyaafinnu weena foon yoo barbaadde qeeraa dhaqe. Qeeraadha maalan go'a? Qeeraa dhaqeeti naa qalaa jedhiin. Ammaan kana kafasifitee waan atiif maatii kee waliin buutee nagaa sammuu kee dabalatee jiraatuudhaaf malee si gabbaree yookaan si qananiisuuf foon si nyaachisuudhaaf miti. Waan mana keenya jiru nyaattee waan nu nyaannu nyaattee waan nu dhuddee haa jiraattu. Duun qabaree ani shi duun qabaatee kan midhaan akkana iji kiyyaanuu argin beeku nyaachuu miti kana kana. Eentu duusin jedhisa? Ani midhaan madaalamaa nyaachuu fe'een. Eentu duusin akkasitti nyaadhaan gaarraan. Eentu duusin jedhe? Du'ee jechuudha kan midhaan yoo nyaatti nyaadhu kan nyaanni kana yoo nyaatti nyaadhu nyaachuu baattu yaada kee miti kana kan jechaa jirtu. Nyaatti nyaadhu nyaanni dhiisiidha dhugaati. Kanaafuu too nyaati nan du'a kaa. Waan du'e maal argattaati? Waan argattu jira akka mala atama bar waan ofii nyaanni nu haa kennaa mana keessan keessa leesh foon hin jirre leesh foon akkanaa hin jirre leesh jiraata. Kan sinumtuu kun angaarraa kanatuma nyaatiin jirtu moo sobdanii na duba nyaachaa jirtu moo maaliis hin jechaa jira. Situu nu godhaaraa? Maalan go'aan kan sobdanii na biratti fakkistanii baatanii nyaachuu dandeessu maal tan beekan waan beeku tokko jira. Kanaafuu maaliif hin jedhee si gaafachaa jira meen. Nuwa ofii nyaannu sii kennee gaaddise. Waan biraa. Kanaan isin nyaatti naan nyaadhee sin akkuma keessan kana maaf hin taane beeku. Maal ta'u nu maal taate? Siniif yaanii tokko. Maal taate? Maali keenyatti mee tokko mee? Maal taate de? Mee ilaalu ija qabdaa miti garuu ati? Argaa jira maal taate? Qananiitee tottoltee waan babbareeddee. Maalan tottola kanatti gogee uffatuma soobee ilaala kanatti nama naqabu na fakkeessee yoo. Ajaa'iba qabda tamam gaaddisee dhaabbamu waan akkanaa. Maaliif dhaabbaddaree garaa duwwaa amma asaawiyyuu dadhabe gidduma naasaa jedhame. Kana beektaa miti garuu? Akkanaallee. Amma waan hin taane hin dalagin tamam. Waan nu qabnu dhageeffadhu waan qabnu si nyaachisnee si kennaa jira. Waan hin qabne ammoo si jalaa wanni dhoffanne hin jiru. Waan qabnus wanni si jalaa dhoffanne hin jiru. Maaliif waan hin qabne ammoo siif jecha foon kennamu of siif muru. Kana kaatee beeku qabda. Foon kenna of siif muru si galee kanu. Ashaan maal gochuun qabaree toon nyaatiin toon dhugina akkanumatti taa'olaa guyyaa muluu hoo sin gadii baatu nyaattee uftu ani toon gadi babbee akkana sin babbaatan kanatti toon babbee nan dhagaa miti guyaa kan sin gochaa ooltan kan maddaa
Kanaafuu anaafis waas nyaachuun qaba dirqama. Ani bakka ndandee. Ata maal feeta gabbaayee si fida. Ani kan akka foonii faa bakka gorod qurxii faa fedha. Foonii fi qurxii. Kitfoo faa waan babbareedaa waan miidhagaa kan. Beena si bita. Si bitaa beena. Naafiti kan mana eessan deemare. Mana askariyeeti qabaadhee deemuun beena nyaatee deebita. Saachimu. Mataa mana nyaataa ta'e. Akkana fakkaadheemu. Nama fakkaadhu. Baal ta'u uffadhu beena kana caala maal bishaan. Hayi dhadhaa si taaran nu feetamoo maal? Furtachuu feeta moo warii taate kiriinii si furdisna moo maal? Kinu kana faana maal jedhu? Akkana faana maal jechuu qabdaa ammaa? Ati afaan badaa nama dubbisiisa. Afaan badaa oomishatti nyaata nyaadheen beekuu jakiyyaan argeen beekuu sin jechaa jira miti. Halaas bagan arginii. Hoo. Bagan arginii. Ergumana kana dhufee midhaan nyaadheetu beekaan midhaan maa ijaan argee beekaa waan rogaa. Bagan nyaati. Bagan nyaatiin. Bagan nyaati. Kanuma nyaadhe na keessaa natti jechuudha. Bagan hayaa been. Kofat maal ta'u kan ta'e? Maal ta'uuf? Baal ta'u fadhu been argineeti. Maalan baaree naaf nyaanneen beenu jinni nyaanneen beenu. Angaarra maan bitinaati. Ani yaada dubbannaan eettaa miti yaaddee bittee maan fidin duraan. Kala sama ofiifuu dubbattee abbaan iyyatu malee ollaan namaan birmatudha. Kaamas kadhadheetanii akkanatti. Ati iyyattee jennaan kun osii tamaamii sin jedhata. Baga iyyatte. Iyyachuun si fayyadeera bee. Hayyata. Ani maamma iyyadhee dubbadhee maan hin barbaadu kan duraan silaatona yaaddee akkana naa gootine waan gaarii ture jechuudha. Ani bahu maalan ba'a? Eessattan ba'a? Beena nyaata. Naafii kootu asitti nyaachuu fedhaan. Awwa beenan achiin deemuu barbaada nama beellama qaba. Ati hin taphateeti. Kana daa'ima kan keetti wayiin na seetamu halkanii guyyaa natti taphattu. Oomas ani amma midhaan nyaadheen beekuu jechuun xaba jechuudha kun. Kalas kamana jiru midhaanii milee kabiraa naabiti itti beena si bita. Hayyada. Kai. Naafiti dhiyoo naanaati. Kootu abboo gara gabbaa isin jiraa jira. Eessattan gadi ba'a arumaan gadi ba'a nu har'a dubbannaan amma ati rifatteet qaqqaalofteet mashee si qabee malee duraan maa yaaddee naaf fidinaati. Isheen na qabeetti beenaa si jira amma na himattee baga na himattee beena. Duraan maa yaaddee naaf fidinii yaaddee maa kennee waan nyaata adda addaa madaalama. Waan dura mana keessan nyaan nyaachaa jira. Waan dura mana keessan nyaan. Oomin nyaadhee ani waan naffeessu waan akkanaa kana nyaadheetu hin beeku baqa nan laalaa nan fidaa nan deebisa. Naaf fiduu nan deebisa mana nyaadhee beekaan. Hin beektu malee. Kanaafuu beenama. Eessattan beena? Nyaata si bitaa beena. Naafiti kaanaa fidi. Dandeeyotu hin deemu sin jechaa dhamte an dadhabee bakka laaffadhe haasawuu kiyyattu amma waa tokko. Ati mangistii kamana si bitanii? Ani itoo mangistii ta'ee midhaan akkana yaaddaan? Hai. Nagaan ooleeti. Bakka adeemte jechuudha. Garama waan hin taane afaan nuunaa sasisiin. Maal si haasofsiisu waanuma jiru dubbadhe waanuma jiru oo dhugaa dubbatanii fakkaatti. Egaa daawwattoota keenya akkuma agartan kana piraankii ajaa'ibaatan irratti dalage. Egaa waan hundaafuu ani abdirratti akkana jechuun kiyya maal akka jedhu maalaan jedha laata kan jedhu sanan dhaggeeffadhaafanii garuu innis waanuma keerii dubbate haree ittuma deeme malee ammaaf baheen deeme nyaadhu kan jedhu sana haree malee waanuma keerii hojjete inni. Ta'uutii garuu immoo waan nyaatamus hin dhabne hundumtu guutuudha. Akka feenetti nyaachaa jirra nuti toleetuma jira. Galata rabbii wanti dhabamintu hin jiru garuu ani maal jedha laata kan jedhu san maaltu dhaga'ama maal jechuu illolamu hillolu kan jedhu san man laalaafanii egaa daawwattoota keenya waanuma hundaafuu akkanattan saarsee isiniin jedha amma haree deemee jira. Egaa daawwattoota keenya isinis dhiifama naaf godhaadha akkana gochuun qabu ture isas dhiifama nan gaafadha. Egaa daawwattoota keenya waanuma hundaafuu viidiyoon irraa akkana fakkaataa laayik sheer sabiskiraayib gochuun dagatinaadha nagaan nu tura.